Kanaafis yaa obboloota Waaqayyoof qulqullooftanii waamicha isa Waaqa irraa keessaa hirmaattanii Yesuusin ergamaa fi hangafa lubootaa isa amantii keenya beeksifnuu fi yaadadhaa. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ergamaadhaan jettaa misgee? Ergamaadhaan jettaa? Ergamaa miti. Amma nama tokko mansiifattanii tuma addaa gaafa kana jalqabdaniiti isin amma qoy. Nama tokko taante. Halkanee daabichaa nama afurmoo nama shan shaadaa qabsiifni haante. Dhugaa itti والله العظيم أنا ما هو أشنو ما يجوا قطعة ما ولا رتا أني تيم جري يا سورة كوان بوا كبوجة شو كابا سيرا مو وانسين جري بار وام بوا كبوجة تاجر لغة ربي كونه نمجا جرا جرا دل كان نمجا أما تملك تو أتما برجاجي جرا باتو أدي ملكو ميت برانو باو مالي ما ملكان مالك ko waan biraa miti bar bakka biraa dhaquu miti bar waaquma Yesuus Kiristoos itti amanu sanatti amantee waaqa Yesuus Kiristoos sagaduuf sagaddee tokkicha isaatti amanuudha burjaajii kana jalaa bahu ilma namaatii waaqa jechuu jalaa bahuudha. Lakki bonuun isa amannetti raaddan baanuun. Maal itti amantaa ammas Yesuus itti amanuudha bar Yesuus itti amanu Yesuus ergamaa rabbii ta'uu isaatti amantee inni humna isaatiin akka uumaa tokko illee gochuu hin dandeenye akkuma ergamtoota kaanii akkuma Muusee akka Abrahaam akka Nabi Muhammadi rabbiin keenya immoo tokkicha rabbiin keenya immoo isa jara kana ergeedha jettee itti amanuudha malee waa tokko jara xiqqeessu miti bar nabiyyoota xiqqeessu miti. Lakki ana akkasitti itti namanu inni ergamaa ta'e miti inni bari hafuura uffatee foon uffatee gara biyya lafaa dhufe malee. Hin jenne takka Yesuus Kiristoos waan akkana dubbatee hin beeku takka. Eessaa amantee? Ani ofiin hin dhufne inni ana erge jira. Ergameetan dhufe jedhee dubbate malee Yesuus Kiristoos takka awwaaqa tureetan foon uffadhe awwaaqa tureetan lafeen akka nana ta'e guyyaa tokko dubbatee hin beeku Yesuus Kiristoos waan akkasii. Egaa ishee nama ta'e ergamaa ta'e biyya lafaa dhufette miti? Egaa ishee amma qaamaan jira gooftaa Yesuus amma biyya lafaarra? Biyya lafaan jiru lakki. Eessa jira ree? Gara gubbaa kana jira samii lammaffaa keessa. Samii lammaffaa keessa jira? Samii lamaffaa keessa jiru hojii galee tokkoffaa bira jira samii tokkoffaa keessa jira. Eesha ta'ushi siifa ta'ushi. Akkasuma. Akkuma ani jiru amani ani isa kan kooti sitti miti. Bakka. Ina amantaa ergamee akka inni dhufe namantaa? Ergamee Ergamee akka inni dhufe namantaa kaate? Ergamee hin dhufne inni. Ergamee dhufuuyyuu malee deebi'ee achumatti deebi'ee waaqa bira jira. Kanaafuu ergamaadha ka Yesuus. Ergamaa miti ergamoota akka warra kaanii miti bari sitti maan jira. Maal taate ergamaa akka Museeti jedha macaafni misge maal taateeti macaafatti naman to'ati. Lakki. Museen fa'aa akkoo nama fooniif dhiigaarra dhalatan isaan bar. Macaafa qabdaa tokko bukkeedha amma. Qaba eenyatti middoota dhaqeen dubbisa. Tole Ibroota boqonnaa sadii banime. Ibroota boqonnaa sadii. Rabbi siif haa laaffisu rabbi si haa qajeelchu wallaahi. Ibroota boqonnaa sadii lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa tokko irra dubbisime. Kanaafis yaa obboloota Waaqayyoof qulqullooftanii waamicha isa Waaqa irraa keessaa hirmaattanii Yesuusin ergamaa fi hangafa lubootaa isa amantii keenya beeksifnuu fi yaadadhaa. Yesuus maaloo jedhe? Ergamaa fi hangafa luboota. Kanaafuu Yesuus ergamaa lan jettaa? Maali? Atamma ergamaa lubootaa jedha malee ergamaa duwwittiin jedhee bariin. Ergamaa jedhama. Ergamaa fi hangafa lubootaa. Eeyyee akkas jedha. Kanaafuu Yesuus ergamaadha akkasuma hangafa lubootaa jettee namantaa? Atammatti ergamaa inni jennu isaan miti bar. Misgee. Abeet. Jajjabaadhu kwa macaafaa wantichi beektanii? Maarree ergaan jira kun dubbisaa jira. Macaafni ergamaadha jedhanii jira ergamaadhaan jettaa? Isin amma akkoo isatti fufamee dubbifamu laaluu qabdu. Itti fufnee dubbisi kunoo akka Muusee jedhaa bar. Itti fufnee dubbisaa? Lakkoofsa lama dubbisi. Akkuma Museen mootummaa mana Waaqayyoo keessatti amanamaa ta'e innis Waaqayyoo isa hojii kana irra isa dhaabeef amanamaa ture. Ilaal akkuma Musee
Kanaafuu Yesuus Kiristoos ergamaadhaan jettaa misgee. Ergamaadhaan jettaa? Akkuma Musee jechuun isaa gad of deebisuu mul'isuudha malee kun waan biraa miti. Akkuma Musee sababa maal beektaati kun amma? Adaraa rabbi gad of deebisuu. Wallaahi gad of deebisuu wanti jedhu bakka kana waan tokko illee hin jiru gad of deebisuu wanti jedhu. Iddoo biraarra jira. Mee misgeena yaada gurri kaabannaati. Qoy waaqo maal taate? Fayyaan kee nagaadhaa? Misgee maal taate? Macaafa akka barbaadan olii gadi yommuu hundaa misgee. Misgee yoo gargaari maal rakkina qabaa. Qoy mee waaqo. Haa wal gargaaraa jirtu isin yoo ta gargaari Antum maal sawa. rakkina qaba. Dhiisime. Ka'asnaan ilmist. Misgee. Amma macaafni kun dhugaadha moo dogongora? Dhugaadha macaafni keenya hin dogongorre dhugaamatti barreeffame. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ergamaadha kaa. Ergamaa miti. Kanaafuu macaafni soba kaa. Ilma Waaqayyooti malee ergamaa miti. Mish macaafni kun soba kaa. Soba miti ani mataan koo ilma Waaqayyooti. Akkana. Misgee macaafni Yesuus ergamaa fi hangafa lubootaa jedha Yesuus ergamaadha jedhame. Maal sitti beera obboleessa koon? Kun fakkeenya fudhate haasa'e malee ergamaa ta'u miti fakkeenya fudhateeti. Fakkeenya maali? Sabni Israa'el Museen geggeeffamaa turani. Maaltu badale? Akkuma Musee gado akkuma Museen jedhu ni amma akkuma Museetti. Jedh. Atam akkuma nama tokkooti jechuu barbaaddetti gooftaa Yesuusiin akka keenyaaf akka kee miti bariin. Ergamaadha moo ergamaa miti misgee? Ergamaa miti. Macaafni kun sirriidha moo sirrii miti dee? Sirriidha. Ati iddoo ijoo keessaa fudhatte akkuma. Ergamaa jedhe kaa iddoon ijoo kun ergamaa jedhe ka misgee maal taate? Iddoo kana hundi isaa ergamaa jedha iddoo kamittiyyuu. Ammas si dabaluu? Esh. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 28 banime. Eshi boqonnaa 7. Lakkoofsa meeqattan? Lakkoofsa 28. Lakkoofsa 28. Waan macaafarra jiru sitti maati waan macaafarra hin jirin natti himta. Isin isa iddoo ijoo duwwittii keessaa fudhattu bara. Sin dubbisaa? Dubbisi. Isaan immoo egaa hojii Waaqayyoof akka dhamaanuuf maal gochuutu nuuf ta'a jedhanii isa gaafatan. Yesuus deebisee isa inni ana ergetti amanuu keessaniin hojii Waaqayyoo in hojjettu jedheen. Maal taate Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 28 siin jedheem. Innaa maarree dubbiseera. Maal sirriitti dubbisi gaate isa irratti Yesuus utuu mana qulqullummaa keessatti barsiisuu jedhiiti sirriitti dubbisime. Maqaa isaati. Torba jettee. 28 lakkoofsa 28 boqonnaa 7 lakkoofsa 28 dubbisiin siin jedhe. Okay. Ja'a 28 dubbise dhiifaman. Lakki. Isa irratti Yesuus utuu mana qulqullummaa keessatti barsiisu sagalee isaa ol fudhatee dhuguma ana beektu nama eessaa akkan ta'es hin beektu ofii hin dhufne inni ana ergee jira inni amanamaadha isin immoo isa hin beektan. Akkasi ilaalla Yesuus Kiristoos nama eessaa akkan ta'e na beektu ana ofiin hin dhufne ergameen dhufee jedha. Hin amantaati kan? Yesuus nama ta'uusaa ergamaa ta'uusaa hin amantaa? Maal obboleessoo ati akka malee itti hiikkachuun sirra hin jiraatu mati. Misgee. Waan asirra jiru hiika. Misgee. Maal taate waa koo hin buuta laadhu rabbi. Misgee macaafa moo barreeffama kootiin nama dubbisne kan? Gargaaruun ni gagama maal jechuu barbaadde ati isin jettee mucaa daandii dhaka gooddoo gongorsitu. Misgee. Sirrii miti. Macaafa moo oduu durii dubbisnee kaan amma? Macaafuma dubbisne. Macaafa irratti Yesuus Kiristoos
nama eessaa akkan ta'e beektuu jedhe. Ani namaa jedhe. Lammaffaa moo ofiin dhumne inni ana erge jiraa jedhe. Yesuus nama Waaqayyoo erge ta'uu isaa naman taate.